Ashama kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii Yordii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anjira galata isaa isinis baganaa jiraattanii bagii eegamtanii yeroo kana eegdanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Anis jira akkuma argitan kana akkuma ilaaltan kana iddoo kana jira akkasumallee immoo warroonni viidiyoo kiyaa like share naa gootan galatuun walfaadhaa jecha. Egaa akkuma argitan kana akkas iddoo akkas bareedame Anna biqiltoota bakkan buna biqiltoota obaasaa ba'een jira akkatti ilaaltan kana akkuma argitan kana inna rammuyi mee wanta hojjedhirra firii isaa kanan argadheen isinitti argisiisa. Firiin argadhellee dhugaa dubbachuuf jennaani tokko wanta rooba jiruuf harcaa jira so anis isa goruudhaafin pistaala qabadhee jira. Kanafu kottana waliin guuray baay'een harcaa jira. Dhugaa dubbachuuf jennaan bilaasha wada jira. Akkuma argitan kana lafarra jira. Anna har'a gurrachumaaf pistaala qabadhee kan eenyu hojjete eenyudhaaf inni saree anumatu hojjeteera waan ta'eef itti bishaan isaa obaasee hojiin dadhabee kanafu anumatu itti dadhabe waan ta'eef isaan itti dadhabe kana immoo anumatu nyaataa isiniin jedha. Xiqqoroomni rooba jira waan ta'eef hin harcaa jira. Bilaasha baduurra immoo yooniin guureen jedhee dhufee innaa isinitti argisiisaa jira akkan itti guuruu. Dhugaa dubbachuuf jennaan garuu nan sodaadha kophaa guuruun kinoo akkasitti margatee jira waan ta'eef xiqqoo nama sodaachisa. Na sodaachisus garuu immoo humna koo hin darbu maaliif jennaan humna kiyyaan itti baasee yeroo koo hin aarsaa itti godhee itti dadhabeera waan ta'eef so kan inni itti dadhabisan gatichan itti dadhabisan immoo gatii dadhabbii ofii argachuun guddaadha waan ta'eef so sodaadhus utaalus jechuudha nan guura. Dhugaa dubbachuuf jennaan muka kana akkan argitan kanatti jechuudha. Irraa hin guuradhee hin dhufee aduu tokko irraa guurachuudhaaf hin dhufee so irraa guurachuudhaaf dhufee masalaalicha fideeni inni qabu waan hin ta'eef masalaalicha fidee hin dhiisuu jedheeni wanti inni irra jiru immoo wanta baay'ee jaaladhuudha. Bakka baay'ee jaaladha dhimmi aallee ni jedha. Achii booda mukicha koree dhugaa dubbachuuf jennaan wanti wayii rifeensa irratti na bu'e achii booda utaa ignoo ilaaltanii masalaalicha jechuudha. Akkasittiin fidadhee dhufee inni summaa wanta hojjedhe kana akkaatti bilaashaan baduun jedhee garuu waan hin sodaadhu jechuudha. Oduumaa irraan guuriin lama moo sadii akkas qofa isaayyuu isa daarii jiru irraa guuree kaan immoo akkasumatti bilaasha badee yeroo tokko jira waan ta'eef nama sodaachisa waan ta'eef innaa kiloo laala akkasitti bilaasha badaa jira. Dhugaa dubbachuuf jennaan ani immoo akkasitti dannii kana keessa deemee guuruun natti hin ulfaata argitan akkanatti bilaasha badaa irraa akkasitti harcaa jira. Laayimoon jechuudha juusiidha laayimoonii kinoo laala haala kanaan geera garuu harcaa jira. Rammuun an gurradha gagoo maaliif harcaa yooniin jedhuniin dhufee sodaadhus sagas maras danniin hin jiru garuu duraan baay'ee tokkoyyuu amma garuu duwwaa ta'ee jira keechisaa jechuudha. Naa gatiin hojjedhe moonyoodhaaf inni saree gooftaa koo inni sunuma kamiifiyyuu maaliif inni maqaan ishii maal jedhamti ishii nyaattu tana bookeedha moo maaliif na jalaa nyaatti? Ani bishaan obaasee itti dadhabee irriiba itti dhabee ishiidhaaf moo hojjedhamu ishiidhaaf na hojjedhu waan ta'eef innaa haala saniin akkasitti guuruttiin jira isiniin jedha obboloota kiyyaa. Kunoo akkasitti naa kenne kun firicha isaa galata isaa waan tokko hojjetanii immoo itti gammaduu waan guddaadha waan ta'eef kanan hojjedhetti gammachuun qaba. Kanaaf akkana jalaa hin harcaane gorrachuutti hin jira koottai na gargaaraa akkasuma immoo warroonni
jaalattan ta'e kottan bira ishee isiniif hin erga yoommoo akka isin ergu barbaade lakkoofsa keenya jalatti isinii barreessa heeloonaan jedha ishee. Akkasumallee osoo dhuftanii gargaarsa na gargaartanii nan jaaladhaan ture salaalkis bilaasha baduurra jechuudha. Batoo kun nyaatamee dhugamee gaariidha. Siniin jedha obboloota kiyyaa arragaa ittoon kutadhee ka'e inni isu sodaadhulleeni gooruu saayii kana bichaallee miti kabiraallee hin jira kun muitti kun akkasumatti na jalaa fixe jechuudha. Otoo naaf hin kennin otoo irraa nyaanne jechuudha. Kunillee guddichi kun harcaasaa jira garaa kun garuu ganaadha kun xiqqoo isaa hin afaaf hin geenye. Nana ulaa xiqqoo xiqqootu harcaa jira malee baay'een isaa hin geenye. Galata isaa baay'ee miti kan harcaa jiru. Nola lakkasin guurrachaa jira kotta nyaanna hojjumaanii. Mee takka nyaadhee laala qoy. Namni of jedhu gaa rabbii. Nan jaaladha garuu. Kotta nyaadha. Kanaafuu warri jaalattan kotta nyaadha. Baymuunii dhamaati maqaa isaa. Bayzawe garuu ni juusii isaa ta'in jaaladha baay'ina. Nyaachuu caalaa dhuguu isaa hin jaaladha. Akkasitti nyaadha kinoo.